Sirba keessanaa akka baaftu maaltu si kakaase? Akka Jimmaa kanatti artistoonni baay'een gootota Jimmaa kanan faarsanuu seenaan Jimmaa kun wal baheen dubbatamu yeroo baay'ee namuman amanuu naman jaalladhu sirba sana saantanii kan keellaallaa yaalii kan keellaallaa akkamitti hojjetaa jirtan nutti erginaa itti ergee jennaan utuu sirbi sun YouTube irra gadhiifamin sirbi koo sun YouTube Facebook irra gadhiifamuu isaati. Si dhiyeesse sirba kee maaliif addaan kuttee? Maatiin keessatti dhaladhee guddadhee nama waan akkasii irratti na jajjabeessu illee miti. Qananiin dheertuudha moo gabaabduudha addanuuf bahuu dide? Nama gabaabduu sinitti fakkaachuu hin danda'a. Mala qananiin ilkaan isa jalaa qabdii namoonni jedhan baay'eedha. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekap. Sagantaa gaafiif deebii keenya irratti akkuman waadaa isiniif galee ture artistii kabajamtuu fi jaalatamtuu Hasanaat yookaan Qananii jedhamuun miidiyaa hawaasaa irratti beekamtu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Marra isinis gaafii gaafattaneetiin eeggachaatiin jirtanii. Artistiin keenya Qananiin gaafii keessan deebii isiniif qabattee dhufteetiin jirti jechuudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan kabajaa isin gaafanna. Qananii dursaa waamicha kiyyaa kabajaa asirratti argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota kiyyaatiin baay'ee si galateeffachuun barbaada. awwal kadirat illee galatoomee gara miidiyaa keetitti naaf heeruuf si wajjin gaafiif deebii gochuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Eshi Qananii jedheetuma si waama waan namoonni baay'een ittiin si beekuuni. Gara gaafii kiyyaatti dabarfadheetiin jira. Jalqaba gaafii an akka kiyyaatti siif qabuuf erga siif dhiyeessee booda kan hawaasni immoo siif dhiyeessanitti dabarfanna jechuudha. Jalqaba irratti shamarran diyaaspooraa keessaa nama baay'ee ajaa'ibsiifadhuudha. Sababiin isaas mana madaamii teessee akkuma namoonni baay'ee beeku sirba baaftee jirta. Sirbi tun baay'ee namoonni ajaa'ibsiifatanii jiranii akkamitti baasuu dandeesse waan jedhu jechuudha. Mee sirba keessanaa akka baaftu maaltu si kakaase? Sirba koo sana wanni akka sirbu na godhe yaa akka Jimmaa kanatti artistoonni baay'een sirbanuu fi tuun taane akka Jimmaa kanatti artistoonni baay'een gootota Jimmaa kanan faarsanuu seenaan Jimmaa kun wal baheen dubbatamu yeroo baay'ee wanni sirba sana akka sirbu na godhe inni tokkoffaan kanuma. Erga sirbitee booda immoo wanta ati gaabbite wayii ni jira? Ergan baasee wannan gaabbe hin jiru dhugaa dubbachuuf erga baasee sirba sana gadhiise ka'ee xiqqoo gara maatiin waan natti mufataniif xiqqoo natti dhaga'ame malee agasmaras wanti na gaabbisiise hin jiru. Eshi haa ta'u sirba sana baasuu irratti yoo muudannoo natti qabdu ni jira? Keessaafuu artistoota reefa haaraa jalqabanu muudannoo baay'eetu mudata. Ati yoo akka keetti wanti si mudate? Sirba sana baasuu irratti mudannoo addaan qaba. Mudannoon sunis namuman amanuu naman jaalladhu fakkeenyaaf nama tokko inni waliin deemnu sirba sana saampila isaa yookaan jalqaba isaa yaani untini kan keellaallaa yaalii kan keellaallaa akkamitti hojjetaa jirtan nutti erginaa itti ergee jennaan utuu sirbi sun YouTube irra gadhiifamin sirbi koo sun YouTube Facebook irra gadhiifamuu isaati mudannoo kanan qaba yeroo jalqabaatiif wanti nama mudanne hin jiru. Miidiyaa hawaasaa TikTokii dabalatee Facebookaa hiistoorii imollee haa ta'u viidiyoo yookaan suuraan akka tasaa sirkaa bahee sinaasisee yeroo rifatte jiraa? La narkaa baheen beeku itti yaadeetuma hin gadhiisa. Kayitaanuu gaafuma kiyyaa Dr. Abiy si'iif nama akkamitti ibsita bee Dr. Abiy? Dr. Abiy anaaf daayimandiidha. Daa'imandi Dr. Abiyyiif jechan isa jedheettiin ibsuun qabu dhugaa dubbachuuf jechan jedhee Dr. Abiyyiittiin ibsuun qabu maaliif Dr. Abiyyanaaf nama beekaadha nama kabajamaadha nama kabaju yaani jechan qabuuf isaaf Dr. Abiyyi waa'ee isaa ibsuuf jechan qabu jechatu na hanqata. Kan itti naanuu Toofiq kan si gaafate gaafin tokkoffaan Qananiin hanga yoonaa hin heerumnee? Qananiin hanga yoonaa hin heerumne dhugaa dubbachuuf hanga yoonaa hin heerumne garuu qalabatii godhadheen jira yaani nikaa godhameen jira garuu hin heerumne gaaffiin kan koo waan isinii deebi'e gaaffiin keessa waan isinii deebi'e natti fakkaata.
Kan itti aanus gaafiidhuma hawaasaati keessaafuu miidiyaa EKAPitti yeroo hundumaa gaafii kan dhiyeessu irra caalaa jechuudha. Seenaaf qophii jaalalaa kan jedhu gaafii inni si dhiyeesse sirba kee maaliif addaan kuttee kan biraa maaf baasuu dhiifte kan jedhu si gaafateetiin jira. Sirba kan biraa wanta baasuu dhiiseef maatiin keessatti dhaladhee guddadhee nama waan akkasii irratti na jajjabeessu illee miti. Yaani jira miti ani dhugaa dubbachuuf duratti illee tun jiraan hin mari'atini kanan wanna kanatti galee ergasii immoo yaani xiqqoosi faazariin baay'ee natti huntinee ture natti ka'ee turellee kanumarraan kan ka'e adda kutee. Gaafiin hawaasaa akkuma itti fufetti jira kan itti aanu immoo Abdii Jimmaati kan si gaafate jaalaltii dhugaa si qabdee beekti si qabee beekaa yoo si qabee jiraate maal faa si godhee mudannoo jaalalarraa qabdu nuuf ibsi siin jedheetiin jira. Jaalalli dhugaa dubbachuuf jaalalli na qabeen beeka garuu waas akkas minaan nama dhowwee rafiitii nama dhowwee akkas jedhanu kana na godheen beeku nan awwaayyu jaalalli kun yoom na qabee akka namaatti yookaan minaan na jibbisiisee yookaan immoo hirriiba na dhowwee sana dhugaa dubbachuuf akkas na godheen beeku jaalalli nama qabu nama jiru namni dhala namaa ta'e namni jaalalaan hin qabamne hin jiru. Kaitaan immoo Hafiz Ahmad Iluuti kan si gaafate TikTok irratti namoota wal fuusiftee walitti heerumsiiftaa bultii wal horachiisuutti jirta. Kun hammam dhugaa ta'a namni inni akkanaan wal baree wal jaallateeyyuu waliin turaan jiru zabana kana. Ati hoo hagam dhugaadha jettee yaadda? Maaliif immoo akkana gochuu jalqabde jedha? Bu'aan isaa hoo maali jedha? Walumaa galatti deebisiifi. Okay. Waa'ee kana baay'achuudhuma singilii irraan kan ka'e yaaduma fakkeenyaaf ijoolleedhuma keenyaaf yaanne wanni kun dhugaa dubbachuuf namoonni tokko wanna kana qoosaan leesseetu wanni kun qoosaa miti baay'achuu ijoolleerraan kan ka'e singiliin baay'achuurraan kan ka'e irratti kana jammarre. Dabalataan ammas seenaaf qophii jaalalaati kan si gaafate artistoota keessaa otoo dirqama itti heerumisiin jedhanii kan filattee itti heerumtaa? Dhugaa dubbachuu fi ani utuu Hacaaluun jiraate Hacaaluutti heeruma utuu Hacaaluun jiraate garuu artistoota dhugaa dubbachuuf utuu Hacaaluun jiraate Hacaaluu artistoota kamiin walitti Hacaaluu baay'een jaalladha rabbi raamata isaaf godhu warra ammaa kana dhugaa dubbachuuf addan baafanne akkasitti gaafiin kun waan isin deebi'e natti fakkaata. Egaa qananii keenya gaafiidhuma hawaasaati kan itti fufee jiru awwal siraaj immoo kan si gaafate dhiira akkamii jaallattaa dhiira akkamiitti heerumuu feetaa ijoollee eessaati ijoollee godina kamiiti kan jedhu si gaafateetiin jira deebisaa nuuf deebisiif. Yaani dhiirri gaaffiin kun dhiira akkamitti heerumuu feetaa ijoollee eessaatti an dhugaa dubbachuu fi malkii namaan maratu malkii namaallee umtiniin jedhu xiqqoosi nama kabaju haa ta'u ijoollee ganda kamiyyuu haa ta'u no problem rakkoon qabu garuu nama kabajaa namaaf qabu ta'u malee ijoollee malkii kana mataan firiizii garaatu boorcii malaaxaa waan akkasii irraa wantan dalagullee hin qabu. Eessatti dhalatte kan siin jedhes gaafiidhuma miidiyaa hawaasaarraatiif dhiyaateedha walumaa galatti ibsiifi. Eessatti dhalatte gaafii jedhuu fi ani godina Jimmaa aanaa Limmuu ganda Sunxuu ganda baadiyyaatti dhaladhe ganda Sunxuu baadiyyaadha kan itti dhaladhe guddadhe eessatti dhalatte kan jedhuuf deebiinsaa deebiin natti fakkaata. Gaafii kana nama sadii wal faana si gaafate dhiira maallaqa qabu moo kan jaalalsiif qabu filattaa jedha. Amma deebiseen ka'e garuu okkeen qabeenya illee ilaalu dhiira kabajanaaf qabuuf dhiira jaalalanaaf qabu filadha. Dhugaa dubbachuuf nama qabeenya qaburraa dhiira kabajanaaf qabuu fi dhiira imaana qabu xiqqoosi dhiira sodaa rabbii qabu natti tola. Gaafiin miidiyaa hawaasaarraatiif ergamee akkuma itti jira kan biraa immoo heeruma hawwitee beektaa yoo hawwitee jiraatte maaliif akka hawwite yoo hin hawwinis maaliif akka hawwuu dhiifte nuuf ibsedha walumaa galatti. Hin hawwu heerumuun hawwu wallaahi maaliif akka ta'e hin beeku malee heerumuun hawwu kana deebiinsa garuu maaf akka ta'e hin beeku. Qananii umuriin kan kee meeqa 21 immoo naan hin jedhin kan sin jedhes miidiyaa hawaasaa Facebook irraa.
Ani dhugaa dubbachuuf umuriin kan koo 24. Umuriin kan koo 24. Umuriin kan koo 24 yaa namni waa inni akkasitti nama laalu mumkin waan barbaade jechuu danda'a garuu inni dhugaan umuriin kan koo 24. Gaafin kunis gaafii wal fakkaataa namoonni hedduun si gaafatanii akka Abiyyi deeggartu maaliif si godhe maaliif deeggartaa kan jedhudha. Akka Abiyyi deeggaru wanni na godhe yaa Abiyyiin nama fakkeenyaaf anaaf nama addaati duratti illee dubbadheen ture akka Abiyyi deeggaru wanni na godhe yaa hojiidhuma isaatii nan dinqisiifadhaan baay'ee shiran hojjetu zulmiin qabu nama hunda ija tokko laala kanuma kanaaf waa isaa dubbadhee fixuu hin danda'u kanumaaf Abiyyi deeggara wanna biraa yookaan gandummaaf yookaan wanna biraaf miti kan Abiyyi deeggaruuf. Ammallee gaafii wal fakkaataa namoonni si gaafatan keessaa maqaan kee eenyuun inni dhugaa kabiraammoo inni maatiin kee siif baatane maqaan kee maanni waan sin jedhudha. Gaafii wal fakkaataa namoonni baay'een si gaafatanidha. Dhugaa dubbachuuf maqaan Qananii aanufumaaf feesbuukii irratti moggaafadhe malee maqaan kan koo kan maatiin kan koo naaf baasanii Hasanaat Naasir Abbaa Magaal naan jedhu. Maqaan kan maatiin kan koo naa baasan Hasanaati. Qananiin ofii kootiif moggaafadhe. Kan itti naanu Qananiin dheertuudha moo gabaabduudha addanuuf bahuu dide jedhanii. Ati hoo maal jetta kanarratti? Kuni gaaffii namoota baay'eeti. Asumaan isinii deebisuun barbaada. Qananiin nama dheertuudha. Nama dhaabbiidhaan 175ti. Baay'ee nama dheertuudha. Inna nama gabaabduu miti fakkeenyaaf namni yeroon akkasitti taa'ee yeroo fuula kan kolaaltan waan saayiziin fuula kooti kun xiqqaa ta'eef nama gabaabduu isinitti fakkaachuu hin danda'a garuu Qananiin baay'ee nama dheertuudha isiniin jechuun barbaada. Qananiin obbolaa meeqa qabdi? Maatii akkamiirraa dhalatte kan isin jedhanis miidiyaadhuma hawaasaa irraati. Yaa'u maatii ani obbolaa 4 qaba. Obbolaa dhiiraa 4, obbolaan durbaanaa wajjin 5. Walumaa galatti nuti kan haadha tokkorraa dhalannee ijoollee nama 9 alhamdulillah. Innaa walumaa galatti maatii kabajaa keessatti maatii gaarii keessatti maatii ulfina namaaf qabu keessatti dhaladhee akkan guddadhe asumaan isinii wanti jechuun barbaada. Qananiin barnoota irratti nama akkamiiti? Barumsi qabxinnaa dhufuu dide malee dookumentii qaba. Barumsa fixee jira garuu qabxinnaan dhumne. Ammallee Qananii gaafiidhuma wal fakkaatu namoonni baay'een gosa tokkicha bifa garaagaraatiin gosuma tokkicha barreessanidha. Atilleen arguun ni mala Qananiin ilkaan isa jalaa qabdii namoonni jedhan baay'eedha. Isa sana gaafii jira deebisiif. Qananii kun gaaffii ijoollee baay'eeti. Gaaffii ijoollee baay'ee gaaffii ijoolleen komentii jalatti na gaafattanu gaaffii bakka baay'eetti waan akkasiitu manaa dhiyeessitu. Qananiin ilkaan guutuu qabdi alhamdulillah. Ilkaan namni ilkaan malee dhalatu hin jiru. Kanaaf yaani uumaan rabbii adda addaa yeroon kolfu yeroon dubbadhu ilkaan kan koo mul'achuu dhiisuu danda'a garuu ilkaan dhabeeti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya fedhii keessaniin YouTube channel AKAP maatiitti taatanii dhaggeeffataa kan jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Irra caalaan gaafii keessanii akkuma isinuu beektan hafeetiin jira jechuudha. Sanas irraanfanneetii miti paartii lammeessaa kan itti foofnu ta'a jechuudha. Gaafilee hafan kan hin gaafatamin isinis kan qabdan yoo ta'e dabalataan akka gaafattan asumaan waamicha isiniif dabarsaa jechuudha. Maaliifuu guddaa galatoomaa baay'ee isin jaalladha. YouTube channel kiyyaatti warri maatiin ta'in maatii ta'a. Laayik gochuu hin dagatinaa. Hiriyoottan keessaniif illee sheer akka nuuf gootan abdii qabna. Nagaan nuti.